Shama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka gara chaanaalii keenyaa qalbii pilaasitti nagaa dhuftan odeeffannoon ispoortii fi kanneen biroo argachuuf chaanaalii keenyaaf yoo haaratan sabskiraaybii akkasumallee hiriyoota keessan bira akka ga'uuf immoo laayikii fi sheerii gochuun akka nu duukaa buutan kabajaas hin gaafatu amma xumura qophii keenyatti nu duukaa bu'uun hordofaa hin jennu. Aboota torbe arfaffaa Premier League Englandiin kaleessa Arsenal Manchester United mo'ee geggeessu Liverpool fi Crystal Palace morkattoota isaanii raananiiru. Tapha murteessaa falmisiisaa vaariin dabalameen Arsenal si'a lammaffaadhaaf walitti aansuudhaan dirree isaa irratti Unitedin injifatee Habtaamu Taamiru. This can settle it now. Evans tries to get across. Gabriel Jesus wins. Kilaboonni seenaa kubbaa miilaa Ingilaandiin morkataa walii ta'an lamaan yeroo waliin taphatan mara taateewwan diraamaa fakkaataniif gochoonni falmisiisoo hin hanqatanu ture. Kaleessas kanuma argine jedheera The Athletic'iif kan barreessu Kaarlaankaa Deeroche. Gooliiwwan mimmiidhagoo falmii vaariin wal qabatan Declan Rice gatii guddaa itti ba'ee taphoota gurguddaa akkasiif ta'uu akeekuun taateewwan ijoo tapha daqiiqaawwan 102 tureen mul'ate keessaa eeramu. Taphoota liigichaa sadan darbaniin tooftaa taphaasaa hawwataa bara darbe ture jijjiiruu isaatiin deeggartoota isaatiin komatamaa kan ture Mikel Arteta sarara ittisaasaa kan bara darbetti fayyadamaa ture afuritti deebisuun Gabriel Magalhaeshii fi Alexander Zinchenko jalqabarraa fayyadameera. Rafael Varaan miidhamaan kan dhabe United bakka isaa Victor Lindelof jalqabarraa fayyadamuunsaas ni eerama. Dirreessa Emirates Manchester United kan simate Arsenal galchiiwwan daqiiqaa dhumaa irratti lakkoofsise lamaan deeggarame goolii 3-1 United mo'e. Carraa goolii daqiiqaa 14ffaa irratti Kai Havertz fashaleesseen taphicha carraattiin dursu Arsenal yoo dhabu goolii galchuun garuu kan durse Manchester Unitedidha. Daqiiqaa 27ffaa irratti Kai Havertz maalna dhibdee bifa fakkaatuun kubbaa haalaan hiriyoota isaa biraan hin hanqate Christian Eriksen to'ate Marcus Rashford biraan gahuun Rashford kiyyootti diree gareen Erik ten Hag dursa qabate. Only the second time Manchester United have been into the final third. Marcus Rashford does it again. Gammachuun dursummaa Manchester United otoo hin qorrin carraawwan goolii baay'eessa argatan fayyadamaa kan hin turre Arsenaliif Martin Odegaard taphni eegalee sekoondii 35 keessatti deebii hatattamaa laachuun goolii qixxeessitu Arsenal galcheera. Goolii kana booda darbee sochii si'ataa gara garee lamaaniin mul'ateen alatti taateen addaa otoo hin argamin yeroon taphaa irra caalu wal madaalee darbe. Gama Arsenaaliin abbaan murtee taphichaa Anthony Taylor Kai Havertz sarara peenaalitii keessatti kufuu isaatiin peenaalitii erga laataniin booda irra deebii viidiyoon mirkaneeffatanii kan haqanii fi Bukayo Saka Andre Onana waliin walitti dhufe kubbaan otoo hin galchin hafe ni eeramu. Taphichaan jijjiirame kan seene Alejandro Garnacho daqiiqaa 88ffaa irratti goolii injifannoo Manchester United mirkaneessite fakkaatte galchee gammachuu isaa erga ibseen booda sochii taphaan ala kubbaa galtee jedhamuun vaariin jalaa qabteetti. Daqiiqaawwan dhumaa irratti tapha si'ate kanaan yeroon taphaa idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa 8 kenname keessatti Arsenal gooliiwwan injifannoo isaa mirkaneessan 2 lakkoofsiseera. Jijjiirraa waqtii gannaatiin paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 5 kan itti bahe Declan Rice goolii lammaffaa Arsenal galchuun dursa yoo qabachiisu Gabriel Jesus ammoo daqiiqaa 101ffaa irratti goolii sadaffaa ida'eera. Bara dorgommii xumurame sochii taphataa si'ataaf ija hawwatuun daawwattoota booji'aa kan ture Arsenal kaleessa mo'atus simboo taphasaa kan ture saffisniif yaa'insi taphaa hanquu ture. Jadon Sancho shaakala gahaa waan hin hojjanneef filachuu dhiise kan jedhan leenjisaan United Erik ten Hag gareen isaanii taphataa si'ataa sarara peenaalitii keessatti kalaqa qabu itti irratee mul'ateera. Taphattoota haala tapha isaaniitiif ta'an argachuu rakkachuu isaanii bifa mul'isuunis torbee muraasa dura gurguruuf kan turaniin Harry Maguire dabalatee kilaba malee kan turee fi shaakalaaf gara United deemee achumatti kan hafe Johnny Evans jijjiiranii galchuun sochii tapha Arsenal ittisuuf yaaliin taasisan bu'a qabeessan taane. Taphichaan booda Mikel Arteta taphattoota isaa jajuun addatti ammoo Declan Rice ga'umsa hedduu raajeffatamu mul'ise jedheera. Erik ten Hag gama isaaniitiin gooliin Garnacho haqame sirrii miti jechuun haalaan taphanne garuu waan faallaatu nu mudate jedhaniiru. United ollaasaa Manchester City'n qabxii 6 caalame sadarkaa 11ffaa irra jira. Epic encounter.
in which Mikel Arteta's team had enough in reserve. Kaleessuma Anfield Roaditti garee Unai Emre Aston Villa kan simate Liverpool goolii 3-0 mo'ateera. Dominic Szoboszlai daqiiqaa sadaffaa irratti Liverpool dursa qabachiise. Sararritti isaa laafaa kan ture Aston Villaan daqiiqaa 22ffaa irratti kubbaa Darwin Nunes gara gooliitti yaale utubaan goolii yeroo deebisu. Taphataan sararritti isaa Aston Villa maatii Cash garee ofii irratti galche. Dursummaa Liverpool cimse. Tibbana paawundii miliyoona 100 miliyoona 50 kilaba Saudi Arabiyaa Al Ittihad irraa kan dhiyaateef Mohamed Salah daqiiqaa 55ffaa irratti goolii sadaffaa Liverpool lakkoofsiseera. Mo Salah barri dorgommichaa eegale taphoota 4 goolii lammaffaa galchuu isaati. Crystal Palace ammoo Wolves simate 3-2 injifateera. And now here's Mateta, Edouard, beautiful stuff. Game over now. Premier League England torbe arfaffaan sanbata Manchester City Tottenham fi Brighton injifatan Chelsea dirree isaa irratti Nottingham Forest mo'ameera. Erling Haaland, Son Heung-min fi Ivan Ferguson hat-trick jalqabaa liigichaa hojjetaniiru. Abdurrahman Amin. Gomez away from Castagna. Sergio Gomez. Torbi afraffaan Premier League England sanbata taphoonni jaayyoo taphataman 4 injifannoon 2 qixaan goolabame. Manchester City fi Tottenham goolii 5 morkattoota isaanii irratti yoo galchan Chelsea dirree fi deeggartoota isaa duratti mo'ame. Son Heung-min, Erling Braut Haaland fi Ivan Ferguson taphattoota sadan hat-trick jalqabaa liigichaa hojjetanidha. A breathtaking hat-trick. Champions League Manchester City Itaalitti Fulham simachuun goolii 5 fi 1 injifate. Erling Haaland daqiiqaa 58ffaa 70ffaa fi 95ffaa irratti goolii galcheen hat-trick jalqabaa liigichaa kan bara dorgommii 2023-24 takka jedhe. Julian Alvarez fi Nathan Ake goolii lamaan hafan galchuun Cityin 5 fi 1 akka injifatuuf gargaarani. Erling Haaland taphataa goolii galchuudhaaf dhalateedha jechuun BBC Ispoortii fuula isaa irratti barreesse. Haaland kibxata darbee taphataa cimaa waldaa professionaalaa ta'uun erga badhaafamee booda kamisa ammoo badhaasa taphataa cimaa Awurooppaa fudhachuun isaa ni yaadatama. Leenjisaa gargaaraan Manchester City Juan Malion Haalandiif hat-trick hojjechuun waan addaa miti, sadarkaa olaanaatti akka beekamu kan isa taasisellee kanuma jedhan. Haaland goolii Alvarez galcheef haala mijeessuun gooliiwwan 4 Cityin galche keessatti hirmaateera. Kanaanis taphataa cimaa taphichaa ta'uun badhaafame. Taphaan booda yaada kenneen Haaland yeroo maraa goolii galchuun hawwii kooti, amma bara dorgommii haaraa eegallee jirra, isa kanaafis qophiidha jedhe. Leenjisaan Fulham Marco Silvaan ammoo goolii lammaffaan Cityin galche sirrii miti, murtoon kenname waan nu hin amansiisiniif taphni guutumatti akka nu harkaa jijjiiramuuf sababa ta'eera jedhan. Seski was floored off the ball there. Oh, Son is in for his hat-trick. Sanbatuma Tottenham Burnley goolii 5 fi 2 injifate. Son Heung-min daqiiqaa 16ffaa 63ffaa fi 66ffaa irratti goolii 3 galchuun hat-trick jalqabaa liigichaa kan bara dorgommii 2023-24 eegalchiise. Romero fi Madison gooliiwwan lamaan hafan Tottenhamiif galchaniiru. Lee Foster fi Brown Hill goolii lamaan Burnley injifatamuu jalaa hin baraarree taphattoota galchanidha. Tottenham qabxii isaa 10 gaachuun Manchester Citytti aanee liigicha dursaa jira. Just the one shot on target so far, and that was a very lame one from Enzo Fernandez. Through the middle here goes Elanga! Filamni London biraa Chelsea dirree fi deeggartoota isaa duratti goolii 1-0 Nottingham Forest mo'ame. Taphataan duraanii Manchester United Anthony Langan goolii takkitti Forestittiin injifatee taphataa galcheedha. Caalmaa taphaa dhibbantaa 76 kan fudhate Chelsea kubbaa kallattii goolii eeggatan 2 qofa gara gooliitti yaale. Taphataan qaaliin kilabichaa Moises Caicedoon kubbaa seeraan kennuu dhabuu isaatiin Forest goolii injifannoo kan akka argatuuf sababa ta'ee Chelsea mo'ame. Walumaa galatti taphattoota haaraa gara kilabichaatti fiduudhaan kilaboota England kamuu caalaa maallaqa guddaa kan baase Chelsea ammas taphoota 4 irraa qabxii 4 qofa walitti qabachuun Mauricio Pochettinotiif yaaddoo ta'eera. Brighton hat-trick Ivan Ferguson hojjeteen Newcastle goolii 3 fi 1 injifate. Goolii takkitti Newcastle injifatamuu jalaa hin baraarree Callum Wilsontu galche. Brighton taphattoota hedduu kilaboota birootiif dabarsee kennus Roberto Di Zerbi garee isaanii dargaggootaan ijaaruun ammas kilabicha taatee liigichaa gochaa jiru. Everton fi Sheffield United goolii 2 qixaan xumuruun qabxii jalqabaa
jalqabaa liigichaa argatanii. Kaameruun Archer goolii jalqabaa Sheffield United galchuun dursa yoo qabachiisu goolii eegaan Everton Jordan Pickford goolii lammaffaa garee isaa irratti galcheera. Abdullahi Diikooree fi Arnold Danjuma goolii lamaan Evertoniif galchanii lama qixaan xumuranii. Brentford Bournemouth waliin tapha biraa goolii lama qixaan xumuramedha. Ferguson. La Liga Spain torbe arfaffaadhaan kaleessa Barcelona fi Girona yoo mo'atan taphni Atletico Madrid fi Sevilla sababa haala qilleensaan yeroo birootti darbeera. Sanbata Real Madrid goolii Jude Bellingham daqiiqaadhuma irratti galcheen injifate. Shifarraa Jaamboo. Welcome everyone to Pamplona for a Sunday night showdown between two teams separated by just 1 point. Club Atletico Osasuna and Football Club Barcelona. La Liga Spain torbe arraffaan kaleessa dirree Osasuna Pamplonitti Osasuna waliin kan taphate Barcelonaan goolii 2-1 mo'ate. Shaampiyooniin Spain kilabni warra Blaugrana Barcelonaan taphicha caalee taphatus kubbaa kallattii sirrii eeggattee 4 qofa gara goolii yaale. Osasunaanis kubbaa kallattii sirrii eeggattee 3 yaaluun sochii fooyyee taasisaa ture. Daqiiqaa 45ffaarratti Julian Koundé Barcelona dursa yoo qabsiisu daqiiqaa 70ffaatti Chimi Avilan Osasuna wal qixxeessuun amma daqiiqaa 85ffaatti 1-1 qixa turani. Daqiiqaa 85ffaarratti Robert Lewandowskiin peenaalitiidhaan goolii galcheen Barcelonaan goolii 2-1 mo'ate. Gama Osasunaatti Maatiyaas Kaatiinaan kaardii diimaadhaan dirreedhaa baheera. Taphichaan guyyaa jijjiirraa xumuraatiin ergisaan Barcelonaaf kan mallatteessan taphattoonni lammii Portugal Joao Cancelo fi Joao Felix tapha isaanii jalqabaa Barcelonaaf taphataniiru. Barcelonaan taphoota 4 irraa qabxii 10 walitti qabatee sadarkaa sadaffaarra taa'eera. Kadheessumaa Gironaan 1-0dhaan Las Palmas mo'achuun sadarkaa lammaffaa cibsateera. Kristaan Portugees Manzaneeraan goolii takkitti Girona galcheera. Mallorca fi Athletic Bilbao'n qixabaan taphni Atletico Madrid fi Sevilla walitti fiduuf ture sababa haala qilleensaa ulfaataa magaalicha keessa ture yeroo biraatti darbeera. Good afternoon and welcome to the magnificent Santiago Bernabeu, even more magnificent than it was the last time Real Madrid played here. That was at the end of June. Finally, refurbishments have been finished. It's been 4 years of work. Sanbata istaadiyeemii Santiago Bernabeu paawundii miliyoona 500 oliin haaromsarra ture xumurametti bara kana yeroo jalqabaaf kan taphate Real Madrid goolii Jude Bellingham daqiiqaa dhumaarratti galchee 2-1 Hetafe mo'ate. Deeggartoonni 67,000 ol istaadiyeemii Santiago Bernabeu gubbaan isaa guutummaatti haguugame kana seenuun tapha daawwatan kanaan Real Madrid durfamaa ture booda ka'ee mo'ate. Daqiiqaa 11ffaatti taphataan duraanii Real Madrid Borja Mayoran Hetafe dursa qabsiise. Real Madrid taphicha dhiibbaa gochuun taphachaa kan ture yoo ta'u Joseluun goolii ittiin qixxaatan Real Madrid galchee hamma daqiiqaa 90 xumuramutti 1-1 qixa turanii. Ta'us jijjiirraa ganna kana Euro miliyoona 100 fi miliyoona 3 Real Madrid kan mallatteesse lammiin Ingilaandii ganna 20 Jude Bellingham daqiiqaa 90 xumee daqiiqaa dabalataa irratti goolii injifannoo Real Madrid galchuun injifannoo dhibbaan akka itti fufan gargaare. First games of the season. He's now scored 5 goals in 4 games and surely has given Real Madrid all 3 points. Jude Bellingham torbee dabre daqiiqaa xumuraa irratti goolii galchuun isaa ni yaadatama. Sanbata gooliin inni galchee goolii 5ffaa bara kana taphoota 4 galche yoo ta'u taphoota jalqabaa 4 walitti aansee goolii galchuun seenaa Cristiano Ronaldo bara 2009 hojjetee fi Jose Garcia Castroon yookaan ammoo maqaa masoo Pablo bara 1910 hojjete irra deebi'eera. Sanbatuma Real Sociedad goolii 5 fi 3 Granada, Alaves, Valencia, Real Betis, Rayo Vallecano qabxii wal fakkaataa 1-0dhaan injifatan. Liigicha Real Madrid qabxii 12, Girona fi Barcelonaan qabxii 10 qabaachuun sadarkaa tokkoffaa hamma sadaffaa qabataniiru. Real Madrid. Serie A Italy torbee sadaffaadhaan kaleessa Inter Milaanii fi Juventus morkattoota isaanii injifatan. Lautaro Martinez goolii 2 Inter Milaaniif galcheera. Sanbata Shaampiyoonii Liigichaa Naapoliin istaadiyeemii Diego Armando Maradonaatti Laazioodhaan mo'ameera. Abdurrahman Amin. Di Marco
takes inspiration. Better cross. Thuram! Serie Italy torbee sadaffaan kaleessa taphoonni afur yoo taphataman Inter Milaanii fi Juventus morkattoota isaanii raananiiru. Fiorentina waliin kan taphate Inter Milan goolii 4-0 injifateera. Marcus Thuram daqiiqaa 23 irratti goolii galcheen Inter Milan dursuu eegale. Ganna kana Borussia Mönchengladbach irraa Inter Milaniif kan mallatteesse lammiin Firaansi Marcus Thuram goolii jalqabaa isaa kilabichaaf galche. Lammiin Argentina Lautaro Martinez daqiiqaa 53 fi 73 irratti goolii lama Inter Milaniif yoo galchu Hakan Çalhanoğlu goolii afuraffaa Inter Milaniif taphataa galcheedha. Lautaro Martinez tapha kaleessaa kanaan goolii 106 fi 107 Inter Milaniif galchuu isaati. Inter Milan qabxii 9 walitti qabachuun liigicha dursaa jira. Surely one of these corners is going to pay off. It's bobbling around. Bremer. This time Danilo won't be denied. Kaleessuma Juventus dirree isaatiin ala Impoli goolii 2-0 injifatee deebi'e. Taphataan sarara ittisaa duraanii Manchester City Danilo fi Federico Chiesa gooliiwwan lamaan injifannoo Juventusiif galchaniiru. Gareen Massimiliano Allegri leenjii Juventus taphoota sadirraa qabxii 7 walitti qabachuun kilaboota lamaan magaalaa Milaaniin caalamee sadarkaa sadaffaa irra taa'eera. Kaleessuma Licheen goolii 2-0 Salernitana, Torinoon goolii 1-0 Genoa injifachuun taphoonni kaleessaa goolabame. Now Felipe Anderson, a rare opportunity for Lazio. Felipe Anderson, he'll try again here. He's done really well, that's brilliant. Luis Alberto with Lazio's first opportunity. Sambata Champions League Napoliin dirree fi deeggartoota isaa duratti Lazioodhaan mo'ame. Romero Alconcelli fi Daichi Kamada goolii lamaan Lazioon ittiin injifate galchanii. Garee Rudi Garshaatiin leenjii Napoliidhaaf goolii takkitti injifatamuu jalaa hin baraarre Piotr Zelinskiitu galche. Taphicha kan injifate Lazioon injifannoo jalqabaa liigichaa galmeessuu isaati. Sambatuma Atalantaan goolii 3-0 Monza, Bolognaan goolii 2-1 Cagliari injifatan. Udinese fi Frosinone goolii malee qixaan xumuranii. Atalantaadhaaf Gianluca Scamacca goolii 2 yoo galchu, Ederson goolii 1 dabalee fi jimaata AC Milan goolii 2-1 Roma, Sassuoloon goolii 3-1 Hellas Verona injifataniiru. Serie Italy kana Inter Milanii fi AC Milan qabxii 9 qixa qabaachuun yoo dursan, Juventus fi Licheen qabxii 7 qabaachuun sadaffaa fi afuraffaadha. Gareen Jose Mourinhotiin leenjii Roomaan qabxii 1 qofaan sadarkaa 18ffaa irra taa'eera. Luis Alberto in space, here he is. Luis Alberto, clever dummy. Daichi Kamada! Liga Germaniin Bayern Munich fi Bayer Leverkusen injifannoodhaan itti fufaniiru. Taphoota Bundesliga German kaleessaatiin RB Leipzig goolii 3-0dhaan Union Berlin yoo mo'atu Eintracht Frankfurt fi Cologne qixa bahaniiru. Bundesliga German kanaan sanbata gara dirree Borussia Mönchengladbach kan imale Bayern Munich booda ka'uudhaan 2-1 injifate. Abbaan dirree Borussia Mönchengladbach goolii Koitakuruun galcheen dursaa boqonnaa bahe. Kubbaa to'achuudhaan olaantummaa kan fudhate Bayern Munich kubbaa 16 gara goolitti yaale keessa 8 kallattii sirrii kan eeggattedha. Kanaanis boqonnaa booda leeruu isaanii fi Teel goolii galchaniin qabxii 3 fudhachuudhaan deebi'e. Sanbatuma Bayer Leverkusen goolii 5-1 Darmstadtiin injifate. Taphoota sadan hundaa kan injifate Bayer Leverkusen gooliidhaan Bayern Munich caaluudhaan qabxii 9 liigicha dursaa jira. Taphoota sanbata birootiin Werder Bremen goolii 4-0dhaan Mainz, Stuttgart goolii 5-0dhaan Freiburg, Hoffenheim goolii 3-1 Wolfsburg injifatan. Augsburg fi Bochum goolii malee qixaan xumuraniiru. Odaaf Major League Soccer liigiin Ameerikaatti fufeetiin injira. Barii kana taphataman keessa kilabiin Lionel Andres Messi Inter Miamiin Los Angeles Galaxy waliin taphatee ture. Goolii 3-1 Inter Miamiin injifateera. Lionel Messi gooliin galchine Facundo Farias, Jordi Alba akkasuma Leonardo Campanoodha. Goolii 3 kan galche, goolii 2 xumura Jordi Alba akkasuma Leonardo Campanaadhaaf immoo haala mijeessuudhaan kan kenne Lionel Andres Messiidha. Liigii kana keessatti kilaboonni 29 hirmaachaa akka jiran ni beekama. Kilabiin Lionel Messi Inter Miami immoo sadarkaa 27 irra jira. Taphoota 25 irraa qabxii 25 walitti qabachuudhaan kanayyuu erga Lionel Messi gara kilabichaatti dhufeen booda kan milkeeffatedha jechuun ni danda'ama. Teenisa dirrees muraasa kaasuudhaaf teenisni dirree US Open dorgomamaadha kan jiru. Taphoonni murteessoo yookiin immoo marsaa taphattoota 16 hirmaachisuun taphattoonni bebbeekamoo jedhaman dorgommicha
mo'ichaan ala ba'aa jiru kanneen immoo nuusa xumuraatti darbanis jiru dubartootaan shaampiyooniin bara darbee lammiin Poolaand Iga Swiatek Ostapenko waliin taphattee turte haa ta'u malee shaampiyoonummaa bara darbee irra deebiti jedhameeti eeggamaati kan turte haa ta'u malee Ostapenkoodhaan mo'amuudhaan dorgommiidhaan ala taate 6-3 injifachuudhaan kan isheen eegalte haa ta'u malee sana booda 6-3 fi 6-1 mo'amuudhaan lammiin Laatviyaa Ostapenkoon marsaataanutti darbiteeti kan isheen jirtu marsaataanuun immoo lammiin Stopenkaa kun lammiin Laatviyaa kun taphattuu cimtuu US Ameerikaa jechuun ni danda'ama Coco Gauff waliin kan isheen taphattu taphni kunis tapha baay'ee eeggamudha jechuun ni danda'ama kan biraatiin Novak Djokovic dhiirotaan yeroo 24ffaadhaaf Grand Slamii fudhachuudhaan akkasuma riikaardii waltajjii kanaan qabame fudhachuudhaaf kan inni taphachaatiin jiru Gojo injifachuudhaan marsaattaanutti darbeeti kan inni jiru 6-3 7-5 akkasuma 6-4 kan inni injifate marsaattaanuun Tyler Fritz waliin kan inni taphatu taphoonni irra taphataman jiru Carlos Alcaraz bara darbe shaampiyoonii ta'uun isaanii yaadatama shaampiyoonii bara darbe shaampiyoonii ta'eera bara kana shaampiyoonummaa sarara deebifachuudhaaf kan inni marsaa garee 16 kanaan hirmaatu Arnaldi waliin taphni taphatu taphaarra eeggamuudha dubartootaan Keys lammii Ameerikaa akkasuma Pegula lammii Ameerikaa waliin morkiin taasisan ni eeggama qophii ispoortii wiixataa kan qopheeffanne kanumaan gammaanuu dhageeffachaa turtanidha waan waliin turtaniif galata qabdu.